Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nageenya koo bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Egaa har'a qophii tokko qabadhee waa irraa barattan jedhee waan yaadeef isiniin biraan ga'uu barbaade. Qophiin koos waa'ee leencaati. Kanneen beektanis ni yaadattu jedhee yaada. Kanneen beeknis irraa barattan jedhee waan yaadeef haga xumura qophii kiyyaatti akkana dhaggeeffattan kabajaan isin affeereera. Mee har'a qophiin qabadhe leenca yookaan laayon isa jedhamu sana. Waa'ee leencaa maal beekna? Amaloota akkamii qaba? Akkamii jiraata? Seera akkamii qaba? Waliin haa ilaallu. Egaa sagantaan koo waa'ee bineensota ilaallataa waan ta'eef yoo isinitti hin tolle gamanumaa dhiifama isin gaafadha. Warroonni maatiin OL Tube hin ta'in subscribe, like fi share godhaa maatii ta'a. Leenci tokko giddugaleessa ulfaatina leenca tokko kiiloogiraama 220 haga 260 hanga kiiloogiraama 420 ulfaata jechaadha. Ulfaatinni leenca tokko giddugaleessa namatti yoo fudhanne namni tokko irraa giddugaleessa kiiloo 60 akkanaa kun fa'amee kiiloo 60 akkanaa 5 fi 4 ta'a jedhee yaada. Herrega koon irraan balleessinaa malee akkasii hojjettanii argachuu dandeettanii herrega isaa. Leenci hoosiftoota keessatti ramadama. Jechuun ilmoo isaa hoosisuudhaan kunuunsee guddisa. Leenci miseensa maatiitiin jiraata. Garee maatii tokkootiin jecha fakkeenyaaf maatii sana keessatti abbaa, haadha, ilmoo fi akkoo ta'anii jiraatan jechaadha. Leenci dhaltuun haga bultii yookaan abbaa warraa godhatutti maatii sana keessaan baatu. Leencichi kormaan ammoo waggaa 2 hanga waggaa 4 qofa jiraata. Kana jechuun waggaa kanaan booda bahee bultii isaa qofatti ijaaratee bultii isaa tiksa jechaadha. Amaloota leencaa keessaa leenci kormaan maatii isaa dirqama diina irraa eeguu fi soorata adamsee qabuudhaan maatii kana wajji jiraata jechaadha. Soorata kana soquuf guyyatti kiiloomeetira 8 ol nyaata barbaade ni deema jechaadha leenci tokko. Inni kormaadha jecha. Inni dhaltuun immoo ga'een isii ijoollee guddisuu fi maatii kana diina irraa akka eegdu gochuudha jecha. Kormaan adamsee nyaata. Leenci dhaltuun takka ilmoo 4 dhaluu ni dandeessi. Isaa olillee jedha. 4 keessaa garuu carraa guddatu qaban 2 yookaan takka ta'a jecha. Isaan hafan maal ta'an jechaadha? Isaan hafan warra sodaattuu ta'antu lubbu carraa jiraachuu isaanii baay'ee gadaanaadha jechaadha. Maal ta'anii gaafa leenci ilmoo 4 godhate kana ilmoo 4 kana keessaa kamtu goota, kamtu luyinaa yookaan kamtu sodaata jedhee waan adda baasuuf abbaan kun fuudhee deemaan jecha. Erga fuudhee deemeen naannoo hallayyaa sodaachisaa ta'e irratti yaalii taasisaaf jecha. Yaalii kanaan isiin sodaattu sumaasiif achi jijjettu hallayyaa irraa baddee ni duuti jecha. Inni gootaa immoo dursuma hallayyaa sadiitti dhiyaatus sodaa tokko malee leenci qopheedha jedhanii kun jedhee hojjetaa jecha. Eegasii warra sodaattuu ta'an osuma si'achi jettu hallayyaatti hattee ni duuti. Ajaa'ib! Osoo anaafis hin taane akkam carraan guddachuu kennaa baay'ee xiqqaataadha jecha. Leenci haala saniin gootaa fi lubna addaan baasee guddisaa jecha. Egaa kan itti aanu leenci gosa yookaan maatii isaa sana waliin bultii ni ijaaratu. Maaliif gosa biraa deemee gosa biraatirraa bultii ijaarate maatii isaa haala gaariidhaan eegata. Gaheen leencaa abbaa warraa gahee guddaadha jecha. Kanaafuu
Nutillee leenca haa taanu jenna. Leenca waan baay'ee qaba. Egaa har'aaf qophiin hin qabadhe gabaabaadha waan ta'eef yeroo biraa qophii bal'aanaan walitti deebina. Har'aaf qophiin hin qabadhe isinii dhiyaadhe kanuma. Warroonni Nool Tiyuubiif sabskiraayib godhaatii maatii ta'a isiniin jedha. Gamanumaaf irraa kootii isin affeereera. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti na barreessuun dagatina. Laayik, sheer, sabskiraayibiin irraanfatina. Jawaadhaa waliin haa guddannu. Nool Tiyuub waliin haa jajjabeessinu. Egaa yeroo biraa qophii biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Ammaaf kanumaan naa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. An qopheesse kan isinii dhiyeesse Saan Hussein.